koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaa waggaatti yeroo sadii fi isaa ol uummata keessa gadi bu'uun hojii to'annoo fi hordoffii taasisaa turaniiru. Kanaanis hojiiwwan muuxannoo gaarii argaman itti fufsiisuun hanqinaalee hojii keessatti mul'ataniif kallattii kennuun hojii hojjetameen bu'aa gaariin argamuu danda'eera. Tibbanas koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaa karaa adda ta'een dhimma kenna tajaajilaa irratti hojii to'annoo fi hordoffii tasaa magaalota Oromiyaa sadii keessatti taasiseetu jira. Kaayyoon to'annoo fi hordoffii tasaa kunis murtoowwan yaa'ii idilee torbaffaa waggaa sadaffaa bara hojii caffee ja'affaa irratti hojiiwwan bulchiinsa gaarii mirkaneessuun kenna tajaajilaa qaqqabamaa taasisuun itti quufinsa uummataa mirkaneessuu ilaalchisee murtoowwan darban akkamitti hojiirra oolaa akka jiran adda baasuufidha. Haaluma kanaan koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaa magaalota Oromiyaa caffee Oromiyaan adda bahan magaalaa Shaggar, magaalaa Adaamaa fi Baatuut hojii to'annoo fi hordoffii tasaa taasiseetu jira. Kunis dhimma kenna tajaajilaa qaala'insa gabaa tasgabbeessuun hojii tajaajila lammummaa karooraan hoogganuu fi qophii karooraa waajjiraalee xiinxaluun raawwii kurmaana tokkoffaa kan baatii lama bara 2017 xiinxaleetu jira. Tajaajiltummaan tajaajila tajaajilamtootaaf kennamuun kan dhugoomuu qabudha. Bulchiinsa magaalaa Baatuutti argamna. Keessumaa manni kun mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Baatuutti argamna. Guyyaan guyyaa abbaa dhimmaati. Tajaajila akkamiitu kennamaa jira? Tajaajilamtoonni maal jedhu? Waliin tura. Kaadistara kana dura hojjechiiseet bakka bu'ummaa yoo fidde malee kaadistara fuudhuu hin dandeettu naan jedhanii bakka bu'ummaa kiyya harkatti qabadheet kaadistara san fudhachuudhaaf dhufe. Waliigala haalli kenna tajaajilaa akkamitti taajjabdanii? Waliigala kenna tajaajilaa haalli naannoo kanatti taajjabee jiru gaafa dhimmaaf naannoo kana dhufu dhimma dhufee fi naa raawwatanii fixadheetuma deema. Yeroo kiyyatti fayyadamee abbaa dhimmi na ilaallatu bira na erganii dhimma kiyyarraa fudhadhee fixadheetuma deema. Nagahee maxxansiisuun dhufe dhufnaan akkuma dhufeen dhimmi kee maal naan jette ittan himee yaa'u gara maxxansaan ajaja naa barreessaa itti dhaabbanne illee. Haalli tajaajila isaanii yookaan naannoo leeftanii beektu ilaaltu? Nan deddeebi'a. Dhimma tokko tokko haala mijeessisuuf nan dhufa. Haala gaariidhaan na geggeessaa jiru. Gareen koree dhaabbii dhimma dubartootaa fi hawaasummaa caffee Oromiyaa adde Mastaawot Fayyisaan durfamus magaalaa Baatuutti kenna tajaajila waajjiraalee 5 ilaaleetu jira. Karoora bifa sadiitti ilaalle. Karoora waliigala mana hojii in ilaalle, karoora kenna tajaajila ni ilaalle, rakkoolee bu'uuraan kenna tajaajila irratti mul'atanii karoora itti baafatanii rakkoo san adrees gochuuf rakkoo san adda baasuu fi akkamitti itti karoorfatan kan jedhu ilaalle, dhumarratti ammoo karoora tajaajila lammummaa waan isaan irraa barbaachisu ilaallee jirra jechuudha. Manneen hojii kanneen irratti wanti arginu waan fooyyee qabu, waan isaan hojjechiisu, waan bara 2017 akkaataa karoorfatan kana yoo hojjetanii hawaasa keenya haga tokko haranii baafachiisa, haranii galfachiisa jennee waan ilaalamuu danda'u kan isaan hojjetanii karoorri isaanii kan argine. Tokkoffaa kallattiin mootummaan kaa'ee ittiin hojjetaa jiru kallattiiwwan gurguddaa yaa'ii caffee keenya dhumarratti kaa'amee hojiin hojjetamaa jiru hin jira. Dhimmoota sadii irratti xiyyeeffata jechaadha. Dhimmoota gurguddoo sadii irratti xiyyeeffateeti daawwannaa tasaa kan taasisne. Tokkoffaa kenna tajaajilaati. Kenna tajaajilaa ilaalchisee uummanni keenya yeroo adda addaa gaaffii gaafataa ture. Isarraa ka'ee mootummaan kallattii kaa'ee kenni tajaajilaa fooyya'uu danda'uu qabaa. Uummanni keenya deddeebi'uu hin qabu yeroo barbaadetti seektara barbaadee dhaqee tajaajila sirriiti tajaajila haqaa fi akkasumas saffisaa ta'e argachuu qaba jedhamee kallattiin kaa'amee jira. Kallattiin kaa'ame sun immoo amma hojiirra oolee jira kan jedhudha akka koree dhaabbii caffeetti ilaaluudhaaf kan dhufne jechuudha. Lammaffaa hojiin nuti irratti xiyyeeffannee ilaaluudhaaf ammas daawwannaa tasaa taasisnee dhimma gabaa tasgabbeessuu wajjin wal qabatee hojiiwwan hojjetaman keessattuu qaala'insa wajjin wal qabatee isa tasgabbeessuudhaaf hojiin hojjetame maalinni kan jedhudha. Lammaffaa irratti kan ilaaluudhaaf dhufne. Sadaffaa irratti immoo dhimma tajaajila lammummaa wajjin wal qabatee bara kanas akkuma hojii sakamoo akkuma hojii seektara sakamoo seektarri hundi hojii tajaajila lammummaa karoorfatee hojiitti akka galee hin beekama. Innis maalirra gaheera yoo xiqqaate ji'oota lamaan kana keessatti maaltu raawwatame maaltu raawwatamne waan jedhu sana hojiiwwan kana lafarratti ilaaluudhaaf kan dhufne jechaadha. Gamni bal'aan fudhannee baane koreewwan dhaabbii
daawwannaa dhaabbataadhaan yookaan ammoo reegulaariidhaan waggaatti yeroo 4 qabna yeroo 3 daawwannaa kun garuu kan tasaati sektoroon ittinnee qophaa'anii karoora isaanii maal isaanii qopheessanii teebilii irra kaariyoon eeganii fi dhufnee akka tasaa yoo laallu garaagarummaan jira. haa ta'u garuu turtii keenya guyyaa lama Baatuu keessatti bulchiinsa magaalaa Baatuu keessatti gooneeni sektoroota gara 5tti kan ilaalle sektara daldalaa, lafa, maallaqa, galii fi mana qopheessaatti kan ilaalle. Akka waliigalatti wanti argine waan gaariidha. Keessattuu sektoroota muraasa irraa kan hafe guyyaa abbaa dhimmaati kan dhufne illee akka carraa ta'e guyyaa wiixataati kan dhufne guyyaan kun guyyaa abbaa dhimmaati sektoroota tokkorraa kan hafe sektoroota kaan hunda isaanii argannee turre tajaajilamas dubbisnee turre waajjira qofaa miti tajaajilamas dubbisnee turre tajaajilamaan tokko mana hojii yoo dhaqu maal tajaajila akkamii argachuu akka barbaadu arginee turre. Mana qopheessaa duwwaadha kan abbaan dhimmaa arganne nama lama almost bakka bu'allee jechuu barbaannu guutumatti bakka bu'allee jechuu barbaannu nama lama kan arganne isaan keessaa deddeebiin akka jiru kan nu kaasanii deddeebisuun akka jiru kan nu isaan kaasanii sanirraa kan hafe waajjirri daldalaa waajjirri lafaa waajjirri galii kunniin haaluma gaarii fooyya'eessi jira. Koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaa magaalaa Baatuutti kenna tajaajila waajjira galii fi itti fayyadama lafaa magaalaa Baatuurrattis tajaajilamtoota dubbiseen tajaajilamtoonni hedduun kan duriirra fooyya'insi akka jirudhaan kan himan. Gibira waggaa kan mana jireenyaa kafaltiif dhufe akka tasaa bareen gaddaa hoggoma kanaan kafalee hojiidhaaf iddoo biraa dhufe hogguu sana xiqqoo haalli keessummeessummaa rakkisaa ture haalli faayilli itti taa'ullee xiqqoo hin ulfaata amma baranuudhaan waan baay'ee argeera haalli keessummaallee bareeda faayilli illee dafee argama akkaataa isaan koodiidhaan kaa'anii jiru natti fakkaata ordere qabsiisanii bareechanii jiranii fooyya'ina guddaa arge akka nama tokkotti dura haalli keessummaas namni gaafatanis rakkisaadha namni tokko gara namni tokkoon nama ergaa tokko gara namni tokkoon nama ergaa haalli faayil isaan ordarii miti dafanii argachuu faayiluma argachuuf guyyaa baay'ee namatti fida amma dhugaa dubbachuuf oduun soobin daqiiqaa 30 nan taane as ka dhufe koodii fudhadhe faayila fudhadhe tilmaama naa hojii jira ammuma tanan dhufe kanatti jira jijjiirama guddaadha waa bareeda jedhee amana. Financial statement of Magalcheti in the Sadia is what I'm covering my research. I'm a case of Mutamo Gana. Yes, Sajara, Gana, why Nagay, Nakin and Sunakin, Sister Ramaka. Kenniinsa tajaajilaati kan laalle gaafa dhufnu seektarootni nuti laalle seektaroota 5 kan laalle waajjira galii laallee jirra waajjira daldalaa laallee jirra mana qopheessaa laallee jirra waajjira lafaa laallee jirra galmeessa siviilis laallee jirra waajjira maallaqaas laallee jirra jechaadha. Seektaroota kana gaafa deemnu eenyutu himnee miti tasa kan dhaqnee abbootii dhimma haasofsiisne jechaadha. Abbootii dhimma haasofsiisne keessaa han seektaroota 5-6 amma jedhe kana hundumaa haasofsiisnee jirra. Maali jarri kan jedhanii tokko kenniinsi tajaajilaa yeroo ammaa kennamaa jiru kan duraanirra baay'ee fooyyee kan qabu ta'uusaa tokkoffaa deddeebiin illee baay'inaan kan hin jirre ta'uusaa lammaffaa namni nu keessummeessu fuula gaariidhaan nu keessummeessaa jiraachuusaa sadaffaa yeroo dhufnu nama barbaanne sana hin argannaa karaa jedhuun seektara tokkoon ala seektarri hundi isaanii fooyya'insa agarsiisaa jira karaa jedhuun afaan guuttatanii abbootiin dhimmaa kan nutti himan waan ta'eef kuni gaariidha jenneeti kan fudhanne. Mootummaan uummanni tajaajila si'ataa fi haqa qabeessa ta'e akka argatuuf guyyaa abbaa dhimmaa addatti murteessuunsaa ni yaadatama. Kanaanis seektaraalee mootummaa hedduu keessatti gama kenna tajaajilaan fooyya'insi jiraachuu xiinxalameera. Bulchiinsa magaalaa Baatuutti garuu ammayyuu deddeebbiin abbaa dhimmaa akka jirudha. Tajaajilamtoonni mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Baatuutti dubbifne kan himan. Abbaan dhimmaa tokko numa deddeebi'a. Abbaan dhimmaa deddeebi'u sana akka qajeelfamni mootummaa jedhutti namni kamiyyuu haala qajeelfamaatiin odoo keessummaa'ee gaariidha. Keessummeessuu irratti yeroo baay'ee dhiifama naa godhaa sittanillee hojjetaadha hin beekallee
hin deddeebi'a namni yeroo baay'ee anaa dabalatee deddeebirra turre asitti ilaallaa hin argina wanni sun guutumaan guutu odoo daddafee hatantamaan komii baay'ata amma waajjira kamirratti yoo ta'e komiin dudda duubaa dhufsu akka namatti hin baay'anne odoo tajaajila saffisaa jedhamee mootummaan kaa'isan odoo argatee natti tolaa deddeebiin sun hin jira. Yeroo meeqa dhufte jechuu barbaadde? Marsaa arfaffaa kenna. Yeroo arfaffaa. Yeroo arfaffaa kenna. Maal jedhu? Ay ammas gaafa gaafattu maal jedhu? Gaafanne jennaan maal inni deebiin jirri? guyyaa dura nuun jedhani walgahii deemee nuun jedhani ishii bakka inni guyyaa abbaa dhimma guyyaa sadii kan hubeennuuni guyyaa hojii dureeti guyyaa jimaataati guyyaa hojii duree jimaata roobiidha guyyaa abbaa dhimma guyyaa nu beennu guyyoota sanii ala naman keessummeessa waan ta'eef guyyaa san dhufnee yookiin akkanaan sanada kana akkana qopheeffadha nuun jedhani qopheeffannee dhufnu ammoo takka isatu hin jiru nuun jedhanii takka guyyaa akkanaa deebi'a nuun jedhanii guyyama san eeganne guyyama san bakka akka nurraa hojii nu geggeessanii fi dhufna garuu asitti xiqqoo deddeebisa kana baay'ata. Waldaa gurmaadhaaf nama 12 haga 24ti. Afurii san keessaa iyyuu lakkoofsa guutuu yoo ta'e 12, 14, 16, 18 jechuudha. Kana guutanii yoo dhufani deddeebi'uu hin danda'an. Garuu jarri kun amma gabbu'anii jiru normaali. Amma rakkoo isaanis nan beeka sirrii hubadhee jira dubbises even yoo amma waldaan amma rakkoodha malee kaboochisan deddeebisaa fi miti maal kunoo isaan jiru miti even bilbilas kennee fi na hubataa yoo jarri sun dachee isnii kennama iddoon furmaa lakka sirrii miti bara garuu yoo isaan amma nama waliif fidatanii dhufani boraa fidani rakkoon qabu boruu yoo garuu nama hoo fidatan jechuudha nama 12 guutanii yoo fidan barsiisaadhaan mireenni alaa barsiiftonni 12 yoo fidatan barreessanii fi warra waajjira barnootaa yoo waliin erge amboruun hin barreessaaf xalaa rakkoon qabu. Hanqinni jira dhugaadha wanni isin kaastan jechuun guyyaa lama caalaan fudhachuun qabu waldaa kana guutuudhaaf foormii guutuu jira foormii san guutee waldaan ijaaramee akkuma waldaa kaawwanii eeggatee fudhachuu qabaa ture amma waldaa 14 deeggarda dabarsinee jirra waldaan amma jiru waldaa 100 kana wajjin wal qabateetu nu amma kan tursiisuu wanni barbaanneef tootaalii itti himnee amansiifnee dhaabsifnee yoo lafti hin jiraanne aturuu waan jedhu jira qajeelfamni illee jechuudha. Ijaarteetuma assaayimentii magaalarra uumuu caala amansiisnee gisee yeroo lafti argametti ijaaruutu irra wayyaa waan jedhuuf keessattuu amma nu caala maka magaalaa caala ijoolleen aanaas hojjetaan aanaas asirratti ijaarama. Hojjetaan aanaas hojjetaan naannoo kanaa guutuun asirratti ijaarama. Kana jechuun waldaa 100 jechuun baay'inni isaa yoo namaan baay'istan namaa salphaa miti jechuudha. Kanaaf wal qabateeti hanqinni jira kaasee bara. Deddeebisiitiin hin jira isa fudhadhe deddeebisiitiin hin jira isa dirqama sun maaliif deddeebee waan qophiin lafaa waan hin jirreef tursiisuma akkuma magaalatti waan barbaanneef jechuudha garuu seerri akkas hin jedhu. Mana qopheessaa irratti abbootii dhimmaa 2 haasofsiisnee keessaa lachuu deddeebiin baay'inaan kan jiru ta'uusaa amma nama beellamuutiin ala deebii sirnaan namaan kennanu deebii atattamaas namaan kennanu kanaaf baay'ee deddeebina jedhanii kan kaasan ta'uusaa fi naannoo mana qopheessaatti garuu sirriitti ilaalamuu danda'uu qaba sirraa'uu danda'uu qaba waanuma jedhudha nutis kan taajjabne jechaadha. Tajaajilamaan tokko tajaajila sirrii argachuutiif jalqaba ofirraati jalqaba waan guuttatee dhufu ni jira. Isa kanaaf immoo manni hojii tokko iftoominaan iddootti mul'atutti kaa'uufiin maxxansuufiin barbaachisaadha. Waajjirri galii bulchiinsa magaalaa baatu istaandard yookaan ulaagaa namni tokko isa barbaachisu kaffalaan gibiraa tokko qabatee dhufu akkanattidha kan maxxansee jiru. Silaa bakkeetti maxxansamuu fi iddootti ifa ta'uu qaba ture. Kun deddeebiif sababa ta'a. Jalqaba gosa tajaajila kastamariin nurraa barbaadu tokko alattis maxxansinee ture yeroo jalqabaatiif jechuudha. Ka'eera malee baayinariidhaan baasnee warroota kaffaltoota gibiraa ji'aan kafalan waan isaan barbaadan alattis baayinariin hojjannee warra baadii yeroo kamitti beeksisuu qaban yeroo manni wanni ta'u ka'uu danda'a malee alattis gooneerra dhugaa jiru kun amma ka'eera qara isin ibsee kan ture ta'uu qaba dhugaadha alattis maxxanuu qaba iddoo kastamariin itti mul'atutti kastamariin as dhaabbatee tajaajila argata hojjettoonnis asii kennanii kan jedhuun asitti maxxansine. Bulchiinsa magaalaa baatuutti seektaraaleen hedduun istaandardii kenna tajaajilaa ifatti maxxanfachuu dhabuun akka jirus koreen kun ilaaleetu jira. Lammaffaa irratti kan laalle karoora bira kan darbe istaandardii mana hojii sirriitti hojjetaanis of biratti maxxansee tajaajilamaanis immoo bakka itti arguu danda'uu fi dubbisee
mirga isaatti fayyadamuu danda'utti maxxanfamee jira kan jedhudha kan laallee kana laalchisee seektaroota laalle hunda keessatti karaa jedhamuun istaandaardiin mana hojichaa maxxanfamee tajaajilamaanis argee irraa fayyadamaa kan hin jirre ta'uu isaati kan laallechaa. Istaandaardii maxxansuun kan barbaachisuu fi tokkoffaa ogeessi tokko yookiin raawwataan mana hojii tokko yeroo meeqa keessatti yookiin daqiiqaa meeqa keessatti yookiin sa'aatii meeqa keessatti yookiin guyyaa meeqa keessatti tajaajilamaa isa bira dhufu sana yeroo ammamii keessatti tajaajila kennee sirnaan geggeessuu danda'a kan jedhu ifa godha jechaadha. Kanaaf kan ammoo tokkoffaa alatti maxxanfamuu qaba bakka tajaajilamaan argutti tajaajilamaan daqiiqaa meeqa keessatti alatti maxxanfameera yoo ta'e tajaajilamaan daqiiqaa meeqa keessatti yookiin sa'aatii meeqa keessatti yookiin guyyaa meeqa keessatti tajaajila kana argatee deebi'uu akka danda'u hin beeka jechaadha. Beeka taanaan immoo mirga isaattiin fayyadamaa jechaadha. Raawwataan illee yeroon inni abbaa dhimmaatti keessummeessee sirnaan geggeessuu qabu istaandaardiidhaan taa'ee tannaan yeroo taa'e sana keessatti abbaa dhimmaa sana keessummeessee hin geggeessa waan ta'eef lachuufuu hin fayyadaa kun ifatti hin argine waan ta'eef seektaroonni hundi kana sirreessuu danda'uu qaba. Bulchiinsa magaalaa Baatuutti tajaajila iddoo tokko ilaalchisee hanqinni akka jirudha. Madaalliin koree dhaabbii caffee Oromiyaa taasise kan ibsu. Seektaroonni lafa daldala galii investimentii kunniin kan fakkaatan walitti dhufanii qindoominaan iddoo tokkotti foddaa tokko akka jedhamu sana qopheeffataniiti kan isaan tajaajila kennuu qaban. Dhaddacha kantiibaatiin ala waliin argu dhaddachi kantiibaa komataa fi komatamaa walitti dhufa. Tajaajilaaf tajaajilamaa walitti dhufa dhaddacha kantiibaa irratti. Seektara tajaajila kenna iddoo tokkoo jechuun ammoo namni tokko abbaan qabeenyaa tokko investimentiidhaaf biyya biraatti yoo dhufe magaalaa Baatuu keessatti investi godha jedhee yoo kan dhufu tahee waajjira galiis kophaasaa waajjira daldalas kophaasaa waajjira investimentis kophaasaa deemuu osoo hin taane iddoo tokkotti fookal parsaniin waajjiroota kanarraa walitti funaanamee iddoo tokkotti waan silaa barbaachisu waajjira galii lafa maal barbaachisa waajjira galiirra maal barbaada namni kun tajaajila maaliitti argachuu qaba waajjira lafarraa tajaajila maalii argachuu qaba waajjira daldalarraa lafa maal argachuu qaba waajjira investimentirraa tajaajila maalii argachuu qaba jedhee biiroon qophaa'ee iddoo tokkotti fookal parsanii isaanii dhaabbatanii kan itti tajaajila kennanii jechuudha. Hanqinni jiru caasaa mootummaa keessa jira tajaajila kenna iddoo tokkoo jedhamee caasaa mootummaa keessa jira magaalaa Baatuutti amma kanan argine kan ittiin hin argin kana kan isaan illee itti yaadanii tajaajila kenna iddoo tokkoo kan jedhamu kana fi akkaataa itti namni bifa si'aa tahee fi bifa itti quufinsa qabuun tajaajilamee investimentiinis wantoonni guddina biyya teenyaatiif barbaachisu hundi akka guutamee namni dhuunfaa tokko saatisfaayi ta'ee akka deemu tajaajila kenna iddoo tokko kun murteessaa waan ta'eef isa kana itti yaaduu qabanii. Magaalaa Baatuutti waajjiraalee hedduun karoora kan qabanii fi guyyaa abbaa dhimmaa kabajanii biirootti kan argaman ta'us waajjirri ejensii galmeessa raagaalee bu'uuraa fi hawaasummaa magaalichaatti hojjettoonnis ta'e hoggansi biiroo akka hin jirredha. Koreewwan dhaabbii caffee Oromiyaa kunniin hojii to'annoo fi hordoffii tasaa taasisaniin kan mirkaneeffatan. Nuti akka koree dhaabbii caffeetti tajaajila hawaasaa kennamu ilaaluu dhufne itti himnee beellamnee hin dhufne osoo duraan itti himnee beellamnee kan dhufnu ta'e hin dhabaman ni argamu ogeessi jira hogganaan jira garuu lachuyyuu hin arganne guyyaa abbaa dhimmaatii miti ta'ullee baatu ogeessi taa'ee tajaajiluu qaba biiroon isaanii hamma sa'aatii 3 fi wahitti achi turre namni iyyuu hin jiru kan jirullee furtuu balbalaa hin qabu jedha. Inni kun ammoo hawaasni keenya tajaajila bakki hawaasni keenya tajaajila hawaasni keenya nurraa barbaaduu fi bakki nu jirru xiqqoo addaan fagoo jiraachuu argisiisa. Seektaroonni akkanaa kun yeroodhaan ta'anii dirqama isaanii beekanii hawaasa keenya tajaajiluu qabuun jedha. Kan seektaroota ilaalla jennee karoorfannee seektara 6 karoorfannee dhufne keessaa kallattiidhaan guyyichi guyyaa wiixataati. Guyyaa wiixataa immoo hoggansi mana hojii taa'ee abbaa dhimmaa keessummeessuu danda'uu qaba kan jedhu kallattiin akka mootummaatti darbe guyyaa wiixataa roobii fi jimaata hojiirra akka oolu taa'ee jira. Carraa kanaan kanan kaasu hoggantoonni waajjira 6 keessaa waajjira 5 hoggantoonni hundi waajjira isaaniitti argamanii tajaajila uummata isaaniif kennaa kan jiran ta'uusaa ilaalleerra kun cimeetti fufuu danda'uu qabna. Kana jedheeteen kan sirraa'uu qabu garuu hojjetaas hoggansas seektarii nuti hin arganne immoo jira jechaadha. Ejensiin galmeessa siviilii guyyaa kibxataati kan naqne isaan bira hojjetaanis kan hin jirre ta'uusaa hoggansiis kan hin jirre ta'uusaa balbala cufanii hojii biraatiif kan deeman jedhaniiti nama biraarraa kan arganne waan ta'eef kana kan argine kun sirraa'uu danda'uu qaba.
koreen dhaabbii caffee Oromiyaa magaalaa baatuutti kanneen ilaale keessaa kan biroon dhimma gabaa tasgabbeessuu fi gatii madaalawaa taasisuu ture. Gama kanaanis gabaa sanbataa dabalatee daldaltoota suuqii garaagaraa ilaaluun fayyadamtoota jiraattotas dubbiseetu jira. Asitti kun waan qannasaa dhaqaa bitadhaa jennaan asitti kun dhufeetiin qinnaashin argadha jennaan bitadha. Maal fa'aa argatin fakkeenyaaf garaagarummaan jiru? Zayitiin bitanne malee daakuu sukkaara bitadhe. Laargollee bitadhe. Akkas. Qullubbiin fa'aa meeqa amma garaagarummaan achi? Garasitti moo? Qullubbiin birii 300 jetti. Adiin eeshi? Kun 100. Qullubbii diimaan immoo? Qullubbii diimaan kun kan waxii 100 inni. Sukkaaraa fi zayita kana bitadhaara. Garaagarummaa guddaatu jira. Garaagarummaa guddaa qaba. Kam jedhee isinitti ibsu fakkeenyaaf zayitiin amma leetiraadhaan leetira tokko ka daldala irraa binnuuti gara daree dhibbaatti akkasitti iddoo itti gurguramu jira. Garaagarummaa qaba. Kanaaf amma kuni anamma leetira 3 kana gara 630 bite. Gizeen amma ammoo leetirii tokko irrattu gara 200 itti wanni ta'u jira jechuudha. Garaagarummaa guddaa qaba. Amma garaagarummaa 100 taanaan indoo 100 akkas garaagarummaa qaba jechuudha. Kan biraa maal bitte? Sukkaara bitte. Sukkaara kiiloo tokko herreega kiiloon tokko birrii 110 bite. Achitti illee garaagarummaa guddaa qaba. Gara 130 kiiloon tokko. Inumaayyuu hin argamu kan tarii. Shunkurtii achi gaafa bitadhee jedhu kaleessa gaafa gaafanne jennu shunkurtiin achi birrii 195. Asii immoo birrii 85 hin bite amma. Sukkaarri kiiloon birrii 120 ala. Asii immoo 110 hin bite kun. Daakuun birrii 95 akkuma asii immoo birrii 85. Kan garaagarummaa birrii 10 akkas qaba. Kanaaf kun uummata tajaajilaa kam maal jettan? Nu gargaara yeroo ammaa kana qaaleensi gabaa ol ka'ee waan jiruuf yeroo nu waan akkas gadi bu'aa argan dhufnee bitannaa baay'ee nu gargaaraa jira. Qulqullinni isaa akka? Qulqullina kan sanarra kanatu irra gaariidha. Amma shunkurtii ala yoo jirte achitti kumtaala wal walitti gaggalagashaniin achi keessa tortoraatu jira. Kun garuu afamee waan jiru bareedaa salaaltee bitta jakeetti quubsaadha akkasitti bitanna. Amma gabaa kana laashisa yaada yoo qabaattan biraa. Gabaan kun akkasuma utuu babal'atee kana caalaatti babal'atee waan biraan illee kun dhufe gaariidha jedhee yaada. Yeroo hundumaallee tokkas dhaabata ta'ee gaariidha jedhee yaada. Akka barbaannetti dhufne yeroo hundumaa tokkas jiraate amma akka guyyaa har'a akkana zayitiin maal jiru kun daakuu intiniin kun jiru waan sukkaarri jiru kana hin jiru dur shunkurtii maafi timaatima naannii jira. Yeroo hundumaa tokkas nu ta'ee gaariidha jedhee yaada. Gatii daldalaa murteessitu keessaa dhooggine jirra. Isaaf yeroo san ruga dhiyaate ni bitataa ture. Bakkuma jirutti bakkuma fedhetti illee taanaan gatii kana dabarsitaa hin bitamu doolaariin dhufin jiru mina asii gahee waan ta'eef ka jedhu baay'ee interferaansii seenu ammas inni doolaariin xiqqoo dabala jennaan sangodhaa nama dhibitoodha achi keessatti wanni guddaan odoo danda'ame seektarri hundinuu akkuma walii galatti kabajamaa muummichi ministeera keenya kaase waan argamu irratti illee haqaan odoo uummataa hojjennee jennee laaqamitiin kun hin baa'atu. Ati waan haa godhi kana sii godhaa miila odoo hafee jedhee warri amma daldalaa baay'ee isaa si gowwoomsuu barbaada. Dhugaa dubbachuuf perfektiin deebiin jechuudha dhimma kana toleransiin godhe. Kanaan wal qabatee amma achitti warri sun warra jilmaati. Madagaan sun warra suuqii xiqqalle jilmallee. Isin waa tokko dabannaan isinirra fudhannaa asitti illee dhiyeessaa inni waliin qabu. Baay'een siinii isin hin dhiyeessu. Gatii achi jilmaa jechuun suuqii xiqqaa biratti hin dabala. Isaan biratti gatii tokkos hin dabalinaati asitti illee dhiyeessaa qannasaati. Jenneen sirriitti waliin illee madannee qeebalanii fudhatanillee. Qaala'insa waliin wal qabatee maaltu hojjetame kan jedhu sadarkaa waajjiraatti kan teenyee mari'anne qofa odoo hin ta'in gadi baaneeti kan laalle tokko gabaa sanbataati kan laalle lammaffaarratti daldaltoota bira dhaqnee maalirra jira akkamitti gurguraa jiru gatii akkamiitiin gurguraa jiru kan jedhu kana qaamaan bira geenyeeti kan laalle jechaadha. Gabaa sanbataa hundeessuu wajjin wal qabatee gara gabaa sanbataa bakka 4 kan hundeessanii hojiitti galanii jiru kana laallee jirra. Gabaa sana keessattis meeshaaleen dhiheessiin jiru kan akka shunkurtii adii kan akka shunkurtii diimaa zayitii fi kan kana fakkaatan arguu dandeenye jirra. Dhiheessiisaa qofa odoo hin ta'in gatii akkamiitiin gurguru kan jedhus immoo daldaltoota gaafachuudhaan mirkaneeffannee jirra. Waliigala isaa gaafa laallu
gatii wajjin wal qabatee wanti jiru gatiin kan zayitiis haa ta'u kan sukkaaraa akkasumas kan shunkurtii diimaa argine jenne sun meeshaalee adda addaa argine jenne sun fooyyee qaba jedhanii kaasuun hin danda'ama. Gatii wajjin wal qabatee bakka biraa wajjin wal bira qabnee gaafa ilaalu baay'ee ol ka'ee kan bakka kallattii kaa'ame sanaan ala kan gurguramaa jiru kan hin jirre ta'uu isaati kan laalle kuni gaariidha jenneeti kan laalle. Lammaffaarratti kan laalle daldaltoota kallattiidhumaan lafa gabaa sanbataa odoo hin ta'in isaan ala daldaltoota yookiin kan akka suuqii qaban seennee kan laalle achittis meeshaaleen uummata keenyaaf barbaachisan kan jiran ta'uu isaati. Dhiheessii irratti rakkoon hin jiru kuni suuqii keessatti jechuudha. Dhiheessii irratti baay'ee rakkoon hin jiru. Hordoffiin fi to'annoon naannoo gabaa irratti gaggeeffamu waliigala fooyyee qaba jedhanii kaasuun hin danda'amu. Dabalataanis magaalaa baatuutti hojii tajaajila lammummaan hojjetameen mana namoota harka qal'eeyyii ijaaruun hojiin hojjetame hojii boonsaa fakkeenyummaa gaarii qabu akka ta'edha. Korichi qaamaan arguun namoota harka qal'eeyyii fayyadamoo ta'anis dubbiseetu jira. Aadde Araggaash Argenuu fi aadde Zarituu Mitikku jiraattota magaalaa baatuuti. Haadholiin kunniin yeroo dheeraaf manni jireenyaa irratti jiguun rakkachaa akka turanidha. Yeroo ammaa hojii tajaajila lammummaa hojjetameen manni jireenyaa isaanii ijaaramuun rakkoo mana jireenyaatiif furmaata akka argatanidha kan himan. መጀመሪያ ነው ይሄ ኩሽና ነበር ያፍርሶ jalqaba kun kushinaa ture diiganiitu naaf ijaaranii ani duraan mana namaa keessan hojjedhan ture amma boqonnaa argadheera waaqayyo isiniif haa kennu uummanni magaalaa baatu gaariidha ani harka qalleettii ta'uu koo eenyuyyuu na beeka haa galatoomanii እድሜያችሁ ረጅም ይሁን በጥላ ተቀመጡ እናንተ umuriin keessan haa dheeratu gaaddisan argadhe waaqayyo isin haa eebbisuun jedha haa galatooman. Hojiin tajaajila lammummaa akkuma hojii seektara kamuu tokkoffaa seektarri hundi karoorfachuu danda'uu qabu. Seektaroota laalle hunda keessatti seektarri hundi karoora tajaajila lammummaa kan qaban ta'uu isaati kan laalle. Lammaffaa irratti immoo seektaroonni hundi karoorfatan sana immoo walitti qabee qindeessee immoo kan hoogganu waajjira maallaqaa ti waan ta'eef achi keessatti immoo dhumarratti immoo karoorri waliin immoo jiraachuu danda'uu qaba jechaadha. Isas laallee jirra karoorri qophaa'ee kan jiru ta'uu isaa laallee jirra. Isa qofa miti ji'oota lamaan darban kana keessatti immoo tajaajila lammummaatiin maaltu raawwatame kan jedhu sirriitti laallee jirra. Kana kan karooraaf gabaasa laallee odoo hin ta'in qabatamaadhaan raawwii isaanii eega laallee booda gadi buuneeti kan laalle. Tajaajila lammummaatiin ji'oota lamaan darban kana keessa dhugaa dubbachuudhaaf hojiin gaarii ta'e hojjetameera jechuun hin danda'ama. Tokkoffaa kan laalle keessa manneen harka qalleeyyiif dubartoota harka qalleeyyiif ijaaraman gara 6 kan ta'u laallee irra qaamaan bira geenye kan baay'ee namatti toluu fi cimeessitti fufuu qabaa jennee kan laalle nuti akka koree keenyaatti tokkoffaa manneen harka qalleeyyii kana gaafa ijaaranu qaamolee adda addaa qindeessuudhaan jechaadha. Fakkeenyaaf kan dubartoota 2 wal biratti mana 2 ijaaramee argine tokko biiroon yookiin waajjirri daldalaa daldaltoota qindeessuudhaan qindeessummaa isaaniitiin kan ijaaramee fi daldaltoonni illee akkamitti hojii tajaajila lammummaa kana keessatti hirmaannaa isaanii agarsiisaa jiru kan jedhu agarsiisuu hin danda'a. Baay'ee gaariidha. Karaa biraatiin manneen amantaas akkasuma qindeessanii manneen amantaa walitti qindaa'anii mana harka qalleeyyiif ijaaraa kan jiran ta'uusaas laalleerra. Isa qofa miti abbootiin qabeenyaas akkasuma manneen harka qalleeyyii ijaaruu keessatti gahee isaanirraa eegamu yookiin hirmaannaa isaanirraa eegamu bahataa kan jiran ta'uusaati kan laalle. Yuunivarsiitii Oromiyaallee akkasuma gahee isaa akkamitti bahataa kan jiru akka jiru laallee jirra. Walumaa gala hirmaannaa uummataatiin hojiin manneen harka qalleeyyiitiif ijaaramaa jiru baay'ee kan nama gammachiisuu fi cimeetti fufuu kan qabu ta'uusaati.